Daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Hojjettoota mootummaa Itoophiyaa miindaan jiraataniif gibirri hojii akka hir'ifamu gaafatame. Pireezidaantiin Konfedereeshinii Waldaalee Hojjettoota Itoophiyaa Obbo Kaasahuun Folloo hojjettoota miindaan jiraataniif gibira hojii hir'isuu dabalatee tarkaanfiiwwan biroo akka fudhatamu ministeera muummee Abiy Ahimediif xalayaadhaan gaafachuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatu baase. Pireezidaantiin Konfedereeshinichaa Obbo Kaasahuun Folloo miidiyaa sanatti akka himanitti taanaan gatiin birrii gadi bu'aa dhufuurraa kan ka'e hojjettoonni miindaa murtaa'e argatan rakkoo jireenyaa cimaan isaan mudachaa akka jirudha kan isaan ibsan. Keessattuu hojjetaa galii xiqqaa qabu guyyaa hojjechaa halkan hoteela irraa nyaata hafee kadhachaa bulaa jira akka jedhan. Pireezidaantichi dhiibbaan jireenyaa keessumaa kanneen paarkiiwwan industirii keessatti qacaramanii hojjetan irratti akka hammaatus ta'eera jedhan. Itti dabaluun kanaan dura ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed waliin haala jireenya hojjettootaa irratti irra deddeebiin mari'achaa akka turan yaadachiisuun mariin sun garii bu'aa quubsaa osoo hin argamsiisiin hafeera. Kanaafis ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed gibira hojii hir'isuu dabalatee tarkaanfiiwwan dinagdee qormaata jireenyaa salphisuu danda'an biroo akka fudhatan irra deebiin xalayaadhaan gaafachuu isaanii himaniiru. Naannoo kibba lixa Itoophiyaa magaalaa Yirgaa Caffeetti lafti awwaalcha musliimaa misooma koridariif ni ka'a jedhamuun uummata biratti komii kaase. Naannoo kibba Itoophiyaa godina Geediyoo magaalaa Yirgaa Caffeetti lafti awwaalchaa warra musliimaa gariinsaa misooma koridariif ni ka'a jedhamuun komii akka kaase dhaga'ame. Lafti awwaalcha magaalittii bakka addaa Biilaal jedhamuun daandii babal'isuuf lafa bashannana uummataaf meetiriin 15 akka barbaachisu bulchiinsa magaalittii beeksisuu jiraattonni himaniiru. Lafti awwaalchaa waggaa 50 ture daandii babal'isuuf meetira 5 kan ta'u biyyaaf jechuun eeyyamni kennamus meetirri 10 dabalataan barbaadamuun garuu muffii kaaseera. Walitti qabaan dhimmoota islaamummaa magaalaa Yirgaa Caffee Haji Jamaal Daarii hawaasa musliimaa fi bulchiinsa naannichaa gidduu wal dhabdeen uumamuu fi komiin ka'e lafa bashannanaaf oola jedhameen akka wal qabatu Addis Istaandarditu baase. Mootummaan safarri kun hin geeddaramu jechuun cufeera. Uummanni isa daandii babal'isuuf kennamuu ala hin eeyyamnu ejjennu jedhu qabateera. Kana jechuun ammoo garaagartummaan uummataa fi mootummaa gidduutti dhalateera. Ministeerittiin Suudinii tokko hojjettoonni muuzii qabatanii waajjira akka hin galle dhorkuun dhaga'ameera. Biyya Suudiinitti ministeera walqixxummaa Koorniyaa muuza ijaan arguu osoo hin taane foolii fi maqaa isaa dhaga'uu sodaatu. Paawuliinaa Biraandberg muuzii akka malee waan jibbaniif sodaatanii nyaachuu miti argaa isaa hin barbaadanii jedhameera. Hojjettoonni isaan waliin jiran muuza qabatanii akka gara hojii hin galle kan ajaju qajeelfamni imeeliidhaan hundatti ergameeru miliqee jalaa ba'eera. Ministeerittiin yoo hojiif gadi baanis ta'e kutaa biraa deeman dafanii muuza jalaa dhoksuu akka qaban hojjettoota beeksaniiru jedha. Ergaan bahee harka barruu biyyattii Politikoo jedhamu gale. Paawuliinaa Biraandberg muuzii yoo argan yookiin fooliinsaa yoo itti bahee battalumatti qaamni isaanii hollatee balaqqamsiisa. Yoo yaala argatan malee hin fayyani jedhameera. Paawuliinaan miseensa dhaaba siyaasaa Liberaal Paartii jedhamuuti. Bara 2020 keessa fuula Tiwiitarii yoggosii X ammaa kan dhuunfaa isaan irratti ani miidhamtuu sodaa yookaan jibba addaati jechuun barreessanii ture. Wayita sana namni siyaasaa biyyattii bira kan turan Tireesaa Kaarvaaloom jedhaman anis sodaa muuzii nama qabduraa si qofaa miti jechuun Paawuliinaaf deebisanii ture. Sodaan kuduraa fi muduraa kun waan adda ta'e sababni isaa haga yoonaatti qorannootti hin biran gahamne. Ogeessonni fayyaa garuu dubbichi yeroo daa'imummaa waan nama mudaturraa ta'uu mala jechuun ta'uu malinnaa kaa'u. Poolisiin yakka ittisuuf ramadame ofiisaayyuu yakka dachaa dalagee mana hidhaa galeera. Qondaalli poolisii yakka daangaa ce'u ittisuuf ramadame hojiirra ture yakka guddaa dalagee haadha warraasaa wajjin mana hidhaa seeneera. Poolisiin Ispeen maqaan isaa Oskaar Saanches Giil jedhamu yakka gurguddaa fi kan daangaa biyyoota keessa daddarbu akka to'atuuf qondaala guddaa ramadamee nama hojiirra turedha. Dooniin daldalaa kan ardii Ameerikaa kibbaa biyya Ikwaador irraa kaatee muuzii feetee Ispeenitti buusuuf imalaa turte tokko shakkamtee harka poolisii galte. Poolisiin Ispeen wayita sakatta'u dooniin sun kan feeteetu maqaaf muuzii jedhamu malee baala hamaa kan sammuu namaa hadoochu toonii 13 ture. Gadi fageenyaan gaafa qoratamtu dooniin suni baala sammuu hadoochu kookeen jedhamu
kan feete gara Ispeen dhaqxee fi poolisiin yakka ittisuuf ramadame kan maqaan isaa Oskaar Saanches Giil jedhamu wajjin walii galteen tolfattee akka ta'e bira gahame. Poolisiin battalumatti qondaala sana hidhee gaafa qoratu dhugaa ta'uu isaa amaneera. Manni Oskaar Saanches Giil magaalaa Maadriid jiru wayitaa bakka inni jirutti sakattaamu keenyaan mana isaa keessaa yuuroo kitilaa 20tu argame. Waajjira isaa keessaas yuuroo kitilaa tokkotu argameera. Amma Oskaariif haati warraansaa ishiinis poolisii kan taate hidhamanii qoratamaa jiru. Dubbichaan wal qabatee namoonni biroo 15 qabamaniiru kan jedhe madda oduu biyyattii El Mundo jedhamudha. Haleellaa Israa'el Libaanositti raawwatteen hojjettoonni deeggarsa namoomaa 15 ajjeefamuun dhaga'ame. Israa'el haleellaa wiirtuu ittisa balaa kaaba bahaa Libaanos irratti raawwatteen hojjettoonni deeggarsa namoomaa 15 ajjeefamuu aangawoonni biyyattii himan. Haleellaan sun sadaasa gaafa 14 bara 2024 wiirtuu sana irratti raawwatamee hojjettoota lubbuu baraaruuf namoota sababa waraanaatiin miidhaman gargaaruuf kanneen achi keessatti turanidha. Haleellaa magaalaa Duuris keessatti raawwatame sanaan gamoon ejeensi ittisa siivilii mootummaa Libaanos waliin hojjetu barbadaa'eera. Ejeensiin kun gareen Iraaniin deeggaramu. Haa ta'u malee Hizbollaa waliin hidhata tokkollee akka hin qabne dhaga'ameera. Haleellaa sanaan itti gaafatamaan ejensii magaalittii Bilaal Raadaa ajjeefamuu bulchaan kutaa biyyattii Baachir Kiidoor ibsaniiru. Gocha garaa jabinaa jechuun haleellaa ministeerri fayyaa Libaanos ibsaniiru. Humni waraanaa Israa'el garuu dhimma kanarratti haga yoonaa deebiin kennine. Ejeensiin ittisa siivilii Libaanos lubbuu baraaruu fi balaa ibiddaa balleessuu dabalatee tajaajilawwan yeroo balaan qaqqaban irratti waajjira hojjetudha. Haleellaa Israa'el bulchiinsa kibbaa Naabaati jedhamu keessatti kamisa raawwatameenis dameen wiirtuu ejensii ittisa siivilii kanaa magaalaa Saalim keessatti argamu barbadaa'eera. Haleellaa sanaanis ogeessota fayyaa 5 dabalatee namoonni 6 ajjeefamuu maddi oduu mootummaa Libaanos gabaaseera. Israa'el haleellaa fulbaanaa kaastee gaggeessaa jirtuun yoo xiqqaate hojjettoonni lubbuu baraaranii fi fayyaa 192 ajjeefamuu ministeerri fayyaa Libaanos ibseera. Israa'el guyyoota dhiyoo asitti ammoo magaalaa guddoo Libaanos Beerut karaa qarqara kibbaan dabalatee haleellaa samiirraan bakkeewwan birootti raawwachaa jirtu cimsitee itti fufteetti. Israa'el haleellaa qilleensarraa guyyoota 4 osoo walirraan citiin gaggeessaa kan jirtu yoo ta'u bu'uuraalee misoomaa fi wiirtuuwwan garee Hizbollaa waliin hidhata qabu jettee yaaddu irratti kan xiyyeeffatedha jechuun humni ittisaa Israa'el beekseera. Libaanos keessatti waliigalteen dhukaasa dhaabuu akka taasifamuuf waamichi idil-addunyaa dhiyaachaa kan jiru yoo ta'u aangawoonni Ameerikaa yaada waliigaltee jalqabaa aangawoota Libaanosiif dhiyeessuun isaanii kan yaadatamu ture. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.